gizee hundaa kolfuu miti yookaan immoo piraankii hojjechuu qofaa miti. Akka kitaaba kana dubbisnee hin fixnu nama jechuudha. Dubbifamee hin xumuramu namni. Kanaafuu Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota Maam Tube akkam jirtu, nagaa jirtu? Alhamdulillah ani nagumaa. Gaafii isin gaafadhaa. Haga xumuraa laalaa gaafii kana akka naa deebisitanii isin gaafadhaa deebistaniif jechuudha. Maalinni gaafiin kiyyaa awwala waa'ee hiriyummaa hinaasaa jechuun hiriyummaan nama wajjii jiraatuuf yookaan nama wajjii dabarsuuf ta'uu ka qabnu akkam jechuun dhara hojjechuu moo wanta gaarii hojjechuu moo kamtu nama taasisa? Dhara godhu waan gaarii godhu nama ka godhu kaminni kana keessa jechuudha. Namni kitaabaa miti. Akka kitaaba kana dubbisnee fixuu hin dandeenyaan namni garuu dubbifamee hin fixamu. Guyyaa guyyaan jechuudha. Namni haroota ta'aa jechuudha. Kanaaf nama beekuu hin dandeenyu jechuudha. Nama beekuu maaliif kana haaseeseeta? Waan baay'ee ilaale hiriyummaan maalinni, namummaan maalinni, namaaf maal ta'uu qabna? Dhara ta'uu qabna moo waan gaarii hojjechuu qabna? Maal goonee nama wajji jiraanna? Akkamitti nama wajji jiraanna? Nama wajji jiraachuuf immoo maaltu barbaachisaadha? Maaltu barbaachisa? Namummaa awwala namummaa irratti namni adda isaa jiraachuu hin danda'u. Kana jechuun namni nama hin barbaachisa jechuudha. Namni nama filachuuf immoo akka reef isin jedhetti akka kitaaba kana dubbisnee hin fixnu nama jechuudha. Dubbifamee hin xumuramu namni. Kanaafuu nama beekuu ka dandeenye akkam beekuu dandeenya? Namaaf dhara hojjenne yookaan immoo waan gaarii hojjenne akkamitti nama beekuu dandeenya? Gaafii kana isin biras hin jiraa jedhee waan yaadeef kanaafuu yoo deebii kana isin bira jiraatee Maam Tube hunduu ka daawwattan jechuudha. Deebii kana komentirran akka waliin haasofnu in barbaada. Waliin haasofna. Deebii kana naa deebisa. Akkamitti jiraachuu akka dandeenyu, akkamitti jiraachuu dandeenye immoo namaaf akkamitti barsiisna kan jedhu san beekuu qabna. Waliin haasa'uu qabna. Gizee hundaa kolfuu miti yookaan immoo piraankii hojjechuu qofaa miti. Wanta akkanallee gaafa tokko wal dubbachuun bareedaadha. Isiniifillee faayidaa qaba, anaafillee faayidaa qaba. Kanaafuu kana yaadee isin bira fide jechuudha. Waan bareedaadha, waan gaariidha, waan isin fayyaduudha. Deebii ka barbaadu immoo deebii isin bira qaba. Deebii san akka naa deebistan, deebii ka amma isin gaafadhe jechuudha. Namni akkamitti jiraatee namummaa isaa beekuu dandeenya? Akkamitti namni beekama jechuudha. Wanta gaarii keessan jiru. Kanaafuu deebii isin hin barbaada. Deebii kana akka komentii irratti naa deebistan barbaada. Komentii san irratti waliin haasofnee deebii kana arguu dandeenya jechuudha. Jiruudhaaf biyya baay'ee deemna yookaan immoo daa'imummaan seeraan namni guddatee amala isaa akkana, amalli isii akkana jechuuf yoo wajjin jiraanne amala wal beekuu dandeenya. Namummaa isii hiriyyaa keessan jechuudha. Hiriyyallee ta'uu danda'a kafeetan. Nama san bira kaloftanii jechuun ordarii qabdan, ordarii sanirraan akkamiin deemtanii nama san namummaa beektanii wajjin jiraattan. Gaafii kana naa deebisaa please. Gaafii kana akka naa deebistaniif immoo anuu hin barbaada. Achi booda anillee deebii argadhee jedhee isiniif viidiyoo dalagaa. Amma wanta kana yaadaati hundi keessan ka daawwattan jechuudha. Maam Tube irratti ka laaltan daawwattoota kiyyaa hundaaf gaafii kana naa deebisaa. Namni akkamitti beekamuu danda'a? Namni akkamitti beekamuu danda'a? Beekuu dandeenya nam akkamitti? Yoo beekne immoo akkamitti beekuu dandeenya? Ani beeka yoo jedhe nama san akkamitti
akkam gootanii beetan. Namni akka dammaa laalamuu danda'a. Akka dammaa namni akka damma yookaan akka kitaaba dubbifamee hin fixamaa moo hin fixamu. Kanaaf deebinaa deebisaa. Dhaamsi kiyya kana ture isin eegaa deebinaa deebisaa isin eegaa dhaamsi kiyya kana daawwattootaa fi kabajamtoota maamtiyoo achumarratti baay'ee isin jaaladha. Ka wajjin dabarsinullee waan baay'eetu jira. Wanta jiru jechuudha. Amma jalqabaa kuni jalqabaadha. Ganaa isin biratti kan isin barsiisu, kan isin gammachiisu, kan isin fayyadu ganaa hin hojjetamne maamtuu irratti wajjumaan turraa haga Rabbi nu jiraachise wajjumaan turraa. Kana jechuun akka reef isin gaafadhe gaafii kana deebinaa deebisaa. Namni yoo onneen haga deemtu hin jiraanna ka jiraannu san akkamitti waliin jiraachuu dandeenya kan jedhu deebinaa deebisaa. Isin jaaladhaa, isin kabajaa. Haga ammallee nu wajji jirtan ammallee wajjin fuufnaa wajjin turra. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.